Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii Dr. Abdus Seedhaa. Har'a dubbii ajaa'ibduu tokkoon hin qabadhe isiniif dhufe like share gochuu warri maatii nuuf hin ta'in warri peejiin kun yookiin yuutuubiin kun akka isin bira gahuuf subscribe gootan akka inni isin bira dhufuuf notifiikeeshinii mata duree irra jirtu sanallee tuqaa. Maaliif yuutuubiin kun haaraadha waan ta'eef yuutuubiin guddaan 29 qabu erganarraa adabame waggaa tokkoof way kanaan na hordofuu dandeessu isiniin jedha warri baay'een keessaan dhuftanii yuutuubiin kan keessa kamiin nu qaqqabaan jiru naan jedhaa jirtu. Har'a Dr. Abdusseen kan isaan irraa dubbachuu dhufan Maraaraa Guddinaa Jimmaa fi Iluudhaan jaldeessa jedhe jetti biltsiginnaan allaqee. Dubbii ajaa'ibaa irraa dubban laayikii 1,000 barbaada. Biltsiginnaan dhaga'uu qabdi kun laayikii jechuun akka nama sheer godheeti. Viidiyoon kun dhalataa Jimmaati. Biyya arrabsame keessaa biyya jaldeessa jedhame arrabsame keessaa Dr. Abdusseen har'a dubbii kana dubbachuu dhufe. Maraaraa Guddinaa Jimmaan jaldeessa Iluudhaan jaldeessa malee nama hin qabnu jedhe. Wayyoo hin salphanne. Piroofeesar Maraaraa Guddinaadhaa nagaan keessan isiniif baay'atu. IPPdhaaf ajandaa kennitu. Nuti sabboontonni dubbii hiikachuu beeknuuf dubbiin galteef dubbii hayyuudhaa jecha tokkoon hiikachuu dandeenya. Nama siyaasni galteef dayyuusa IPPtii miti nuti allaqe daqqaqe. Piroofeesar Maraaraa Guddinaadhaa dubbii isaan dubbatan keessa yoo dhaggeeffattaniitu ta'e bar namni nyaata tirii guutuu keessaa huuba barbaadu mi'aa nyaata sanaallee arguu hin danda'u. Nyaanni sun nyaata meedhumuu isaatis nyaanni sun maal akka ta'e mi'aadha moo maali moo jedhee utuu hin beekin utuu huuba achi keessa barbaadu maaddii sanarraa namni nyaata isaa quufee nyaatee keessaa deeffatee ka'a. Warri amma haasaa OMN irratti haasa'ame sa'aatii tokko wayi keessaa eddee daqiiqaa tokkotti sana kutatee dhufee wuxxifatu kun warra akkamiin Oromoo addaan qoodnu akkamiin Oromoo faffacaafnu yoo Oromoon tokko ta'e nu'iif nuuf mijatu jedhu qofittiitu walitti dacha'ee wacaa jira. EPP'n Oromoo qooduu irratti har'aa miti waggaa 3 har'aa dubbanne. Kan har'a wacaa jiru ijoollee biltsiginnaa yookiin EPP jedhamtu afaan warra antanii sanaatiin biltsigee warra jedhamtu malee nuti ilmaan Oromoo dubbii Maraaraa Guddinaadhaa akka urgootti nuti toleennaan dhugne. Akka urgootti nuti tolee jennaan dhugne. Dubbii isaas hiikkannee dubbiin nuuf galte waa tokko dubbiin waahii Jimmaaf Iluu nama ilaallatu hin jiru. Kun seenaa darbee uummatatti himaa jira. Waan gaafa otuu Jimmaaf Iluu jidduu dabarfatanii deemanuu namichi hiriyaan isaanii sagalee ol kaasee wacee jaldeessota bosona guddaa keessatti maaloo nu filadhaa jedhee jaldeessotaaf qamaleedhaan. Dhugaadha. Weenni jira jaldeessa jira wanti dhabame hin jiru bosona Iluuf jidduu gaara keenya nan beekaan. Jaldeessis guutee jira. Weenni jira qamaleen jira. Karaa kanarra gabbahee makiinaa dura dhaabbatee namni muuzii waan adda addaa darbatee fi deema. Namichi kun namichi wacee na filadhaa jennaan inni bukkee taa'aa jiru maali namni as keessa hin jiru barayii jennaan jaldeessaaf nama malee bosona kana keessa. Jarris jaldeessa Oromooti kan Oromooti dhugaadha wanti Oromiyaa keessatti bineensi Oromiyaa keessaa gaafa maaster pilaaniidhaa bar sa'oota sangoota utuu hin jedhin karaarra gabbahee ciisaa ture. Maaliif? Horii Oromoo waan ta'eedhaaf waan Oromoo ta'eedhaaf gabbahee karaarra ciisee hiriira qeerroo wajjiniin baa turte. Horiin Oromoo illee gaayaa. Har'a warri biltsiginnaa kana ajandaa godhatte akka waan uummanni warri sammuunsaa hiikame gizee tokko deebitanii sammuusaa xaxuu hin dandeessan. Warruma xaxamaatti xibbee taphadhaati ittuuyyuu boolloo buusaa kan akka hangaasaa kan akka dayyuusaa Mustafaa jettanuun tortoraa afaan raqaa gabbahe Jimmaan nuuf quuqamtan isin gootota keenya ja'i kan na dhibee maaliif ijoolleen biltsiginnaa qofitti waceedha hanga yoonaatti wanti ijoollee biltsiginnaa qofitti wacisiiseef dubbiin kun maaliif warri Oromoo ta'e baay'ee jira paartii biraa gandeeggaru maaliif dubbiin kun isaaf hiikamere maaliif galeef namni bishaan nyaate hoomacha habbuuqqataa jedhan. EPP waan qabduuf waan gadhiiftu gaafa dhabdu ammas dubbii ergasii Maraaraan Jimmaan keessaa lafa malee nama hin qabnu nuun jedhe Jimmaan keessaa lafa malee nama hin qabnu nuun jedhe itti waggaa meeqa iyyaa baate
gaafa gabbee dubbatu jecha kootii miti jennaan jechoota hayyootaa jedhame googilii irratti barraa'ee jira jennaan gurbaan Abdiisaa Baalchaa jedhamu dogongorraan barraa'e jedhee gabbee dubbate. Kaleessa immoo kun viidiyoodhaan ifaan ifatti dubbate. Waa ummataa wanti inni jedhan jiru bosona keessa jaldeessaaf qamaleedhaa jiran namichi okkee kan koo jiru tokko iyyee na filadhaa koongireesii filadhaa jennaan bar as keessa bar namaa miti kan jiru jennaan kunis kanuma Oromooti. Namni kamuyyuu waan barbaade jedha bineensa Oromoo bosona Oromiyaa keessa deemaa waan ta'eef. Isin maraaraa guddinaa qeequuf hamileen qabdanu maraaraa guddinaa nama qabsoo Oromootiif umurii guutuu itti fixee maraaraa guddinaa jechuun nama itti dhala dhabeedha. Naga hanga yoona akka kan keetii fuudhee ilmoo dhalchee ilmoo isaa hammatee firaashee ho'aarraa wajjin ciisaaru miti. Nama hanga yoonaa Oromoof of kennee qabsaa jiru. Nama yaadigiin paarlaamaa keessa taa'ee ija ijatti dhugaa Oromoo itti maa tureedha. Hin beektu waa higootaan beektu gabbaatee maraaraa guddina maquma isaa waamuuf dheengadda rabbiin carraa hiree sooshaal miidiyaa sii kennee namatti si qixxeessee yaa dayyuus. Dayyuusota isiniin jenna bara. Yaa ummata rukutama. Ummata hoolaa gurguratee biyyaa baheef hoolaa harkisaa jiru biyya keessatti. Jecha Piroofeesaraa kana akkamitti isinii galuu dhabnaan hoolonni akkuma hoolaatti yaaddu kun Piroofeesara suuraa balleessitee gabbaate maraaraa guddina maqaa isaa waamuuf hamileen qabdu yaa ibnal kalb. Ibnal kalb isiniin jenna isin hooleyyii uumaan beekan dayyuusa isiniin jenna dheedhii isiniin jenna of baraa dura of baraa yee of bari dura gadi baatee hayyuu irratti jechan taane barreessuu jechan taane qeequu dhiisi suuraa isaa balleessuu dhiisi siluma hayyuun ni qeeqama anuu qeeqamaan jira namni taraan tokko sooshaal miidiyaa kana irratti maaf akkana dubbatta maaf PP'n deeggartuudhaaf anaayyuu hin qeeqxu hayyuu kana jecha addunyaa kana bituu danda'u nama addunyaa kana irratti deeme akka barbaaddetti barsiise doolaaraan jiraachuu danda'u dhiisi ana nama taraa tokko qeeqaa jirtu Piroofeesar Maraaraa waggaa kuma nuufa jiraatu. Dubbiinsaa akka urgoot hiikanne dhugne jirra nuti. EPP qofaaf hin galu. Silaa waa'in Oromoo EPPdhaa hin galu yoo diigumsa ta'e malee. Yoo Oromoo diiguu ta'e malee EPP'n waa'in tokkummaa Oromoo jiraaf galee hin beeku. Ajab! Waan ajaa'ibaati bara. Maaliif Oromoo diiguu qofitti irratti xiyyeeffatti kan hin jedhu? Isin bulguleedha. Isin bulguleedha. Yaa bulguleetii yaa bulgulee. Isin hin galu yoomuu dubbiin bulbulanii yoo isin obaasanillee hooleeyyi kashlabbeewulla isanuu afaan guutattee maraaraa guddina gaafa arrabsuuf qeequu barbaaddu ati dhalachuudhuma kan kee gana of laaluu qabda hayyicha keenya nuuf jiraadha itti muddee baa barbaadde siif jecha sifaana jirra galatooma laayikii godhaa